Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan. Akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu gaggabsiise. Waaqni keenya, fayyisaan keenya, uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechaa baga ayyaanota guyyaa har'aa kabajamee yaadatamee ooluutiin geessan baga wajjumaan geenye. Araarsummaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii, eegumsi ergamootaa, dhiifamni gooftaa keenyaa lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa kana barumsa walitti fufiinsaa kutaa 16ffaa hafuura ari'ataa fi hafuura joorsaa kan jedhu kutaa 16ffaa barumsa keenya walitti fufiinsaa ganama qabamuu waliitiin ni barannaa. Anaaf dubbatti afaanii isin immoo gurrattiin dhageessanii firii 30-60 dhibba buufattan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos anaafis isiniif isaa kennu. Guyyaa har'aa kana kutaan 16ffaa barnoota keenya walitti fufiinsaa ganama qabamuu hafuura ari'ataa fi hafuura joorsaa kan jedhu afaan Amaariffaatiin የአባርንና የአንክርት መንፈስ kan jedhu kan ari'atuu fi hafuura joorsaa, hafuura dhamaasaa jechaadha. Hafuura kana ari'ataa fi joorsaa jechuun maal jechuudha? Miidhaa inni qabu maalidha kan jedhu kutaa 16ffaa walitti ni barannaa. Gooftaan keenya uumaan keenya hunduma keenya duukaa ta'e akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaaf jaalala isaanuuf haa ta'u. Egaa bara kana keenya keessatti bakka guddaa yookiin immoo iddoo guddaa kan qabu hafuura kanadhaa jedha. Hafuura dhamaatii yookiin immoo hafuura joorsaa. Egaa hafuurri kun yeroo ammaa kana miidhaa inni qaqqabsiisu keessaa ari'achuu, joorsuu tiin hafuura ergamudha jedha. Hafuurri kun hafuura digimtii. Namni akka inni bakka tokkotti cimee hin teenye, namni bakka tokko cimee akka hin dhaabanne, gaa'ila isaatiin tasgabbaa'ee, hojii isaatiin tasgabbaa'ee, daldala isaatiin tasgabbaa'ee hojii isaa kan akka hin hojjenne kan godhu hafuura digimtii, hafuura xunqulaatiin namarratti ergamu jechaadha. Waa lamadha. Hafuurri kun hafuura dhamaatiiti. Hafuurri kun hafuura joorsaati jechaadha. Hafuurri kun egaa hafuura digimtiitiin namarratti ergamudha jedha. Keessumaa hafuura ankirti yookiin immoo ankaraatatu yookiin immoo joorsa hafuura dhamaasisaa kana gaafa ilaallu yeroo baay'ee kan ergamu, karaan ittiin ergamus simbirrootaan, quroowwaniitiin akkasumas buuphaa guchiitiin, luka waraabessaatiin akkasumas kottee yookiin immoo luka gadamsaa fi kan akka hantuutaan kan fakkaatan, kan akka tuqaa jedhaman, kan akka osolee muka keessatti kan galtu, kanaaf kan kana fakkaataniitiin inni biraan immoo biyyoo awwaala irratti awwaalame hammaaruudhaan biyya dheeraa laga kutee ce'u bishaan isaa kanaaf kan kana fakkaatan kanarratti daggamuudhaan yookiin immoo hafuura maajikii yookiin immoo hafuura xinqolaa kana waamuudhaan namarratti kan ergamanidha jedha hafuuronni kun. Hafuuronni kun kan akka simbirroowwan bishaan laga guddaa ce'ee deemu, kottees waraabessaa, simbirroowwan garaagaraa, quroowwan garaagaraa irratti ergamuudhaan hafuura digimtiitiin yookiin immoo hafuura xinqolaatiin kan namarratti ergamudha jedha hafuurri kun. Dhugumatti hafuurri kun nama baay'ee maatii malee, nama baay'ee abbaa malee, nama baay'ee namoota baay'ee haadha malee kan hambisedha. Hafuurri kun walumaa gara maal godhaa, maal nama miidhaa, maal namarratti raawwataa kan jedhu bal'inaatiin kan waliitiin
ilaallu ta'aa jechaadha. Namoonni viidiyoo kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu akka hin daganne, miseensi chaanaalii keenyaa immoo tooftaa ittiin afura daabiloosiin hinjifachuu dandeenyu, mo'achuu dandeenyu, ofirraatii ifachuu dandeenyu ilaalaadha kan jirru jechaadha. Hafuura ari'ataa fi hafuura joorsaa afaan Amaariffaatiin abbaarir ankaraatit kan jedhamu ari'adhu joorsi dhamaasi jedhamee namarratti hafuura digimtiitiin ergamudha jedha. Haalli hojii isaas hafuura kana haalli hojii isaanis yookiin immoo haalli raawwii isaa bishaan irratti dagamuudhaan, biyyoo awwaala sana irratti dagamuudhaan, bishaan sanas facaasuudhaan, biyyoo sanas facaasuudhaan, hidhanii gatuudhaan, hantuuta gannazanii gatuudhaan, dhiiga garaa garaa balbala namaa irratti dibuudhaan, foddaa namaa irratti dibuudhaan, awwaalanii qofranii awwaaluudhaan, kanaaf kan kana fakkaataniin gara namaatti kan ergamanii fi gara namaatti kan darbatamanidha jedha. Hafuuronni kun hafuurota qilleensarra hojjetamanii ergaman maqaa namaatiin, maqaa cuuphaatiin, maqaa haadhaatiin kan ergaman irra garaagarummaa guddaa kan qabudha jedha. Hafuuronni kun garuu qaamaatiin kan akka simbirroowwan, quroowwan, raammoowwan garaagaraa bishaanii fi awwaala irraa biyyoo hammaarame irratti dagamamanii mana namichaa irratti kan darbataman, mana namichaa dura balbala isaa irra kan awwaalamuu fi qeesaatti kan gatamudha jedha. Hafuuronni kun hojii isaan hojjetanii jedha. Erga nama irratti hojjetamaniin booda, erga nama irratti ergamaniin booda immoo hojii akkamii nama irratti agarsiisu kan jedhu mallattoo isaan agarsiisanis ni jira jedha. Inni jalqabaan namni tokko haalli mijatee fi otoo jiraachaa jiru, dhalchee dhalee otoo jiraachaa jiru, otoo daldalaa jiru, mana ijaarratee otoo qabu, naannaa jiru bakka itti jiraatu irraati osoo hin beekin tasa ka'uudhaan maatii koo, fira koo, daa'imman koo, ijoollee koo otoo hin jedhiin qabeenya jiru yookiin immoo maatii qabu, fira qabu hundumaa dhiisee akka tasaa qeedhaa ba'uudha. Hafuurri kun mallattoon isaa jechaadha. Namni baay'een otoo hin beekamiin eessa buuteensaa kan dhabame, eessa akka jiru kan wallaalame nama baay'eetu jira. Namni baay'een manaa ba'ee kan hin galle, ijoollonni baay'een biyya arabaa deemanii, obboloonni keenya arabaa deemanii kan hin galle, kanaatti kan hafan, ba'anii kan hafan, tasa manaa kan ba'anii, eessa buuteen isaanii, as buuteen isaanii dhabe namoota baay'eetu jira. Egaa namoonni akkasii kun baay'oliin isaanii otoo hin beekamiin naannaa yookiin immoo mandara yookiin immoo qe'ee jiraatan irraa ka'anii rakkoo tokko malee, dhibee tokko malee ka'anii gara hin taane yookiin immoo gara biyya hin deemnetti kan beekan maatii irraa fagaatanii kan deemanidha jedha. Inni lammaffaan qabeenya qaban, manas haa ta'u, konkolaataas haa ta'u, suuqiis haa ta'u, gamoos haa ta'u, waan hin qaban otoo hin beekamiin naannaa tokko irratti qaban gurguranii naannaa sana gadhiisanii deemuudha. Yeroo tokko tokko namoonni jiraachuu naannaa keenyaatti hin feene, mana ijaarrannee mana gaarii, konkolaataa gaarii, gamoo gaarii, mindaa gaarii, jireenya gaarii ijaarrannee jiraachuu keenya hin feene. Keessumaa warreen mana keenya fedhan hawwan jechaadha. Hafuura hinaaffaatiin ka'anii yeroo baay'ee hafuura kana ni hojjechiisu. Ollaa keenya ta'anii jireenya keenya kan hin jaalanne, guddachuu keenya kan hin jaalanne, horuu keenya kan hin jaalanne, buluu keenya kan hin jaalanne, gargaarsi Waaqayyoo nuuf raawwatu kana kan hin jaalanne nurratti hojjechiisanii naannaa sana akka gadhiisnuuf harka lafa jalaatiin itti gurgurree akka baanu, akka nurraa bitan godhanii namoonni ba'an hin jiru jedha. Inni sadaffaan lammii, fira, ilmoo, haadha warraa isaan kanatu naafe otoo hin jedhin karoora malee, kaayyoo malee biyya sana kallattii hin taanetti kaanii dhuma konkolaataa yaabbatanii biyya gadhiisanii ba'u. Kunis hafuuruma isa ganama sila dubbanne waliitiin wal fakkaata. Inni itti aanu immoo biyya itti deeman sana jireenya erga deemaniin booda ka'anii bakka deemanitti immoo jireenya yookiin immoo bultoo eegalanii
jiraachuu gaafa eegalan immoo ammas immoo hafuurri kun irra deddeebi'ee jireenya haaraa namoota iddoo tokko baqatanii gara biraa deeman sana jireenya haaraa eegalanis immoo ammas irra deddeebi'ee ammas immoo akka tasaa yeroo isaan bu'uura isaanii jireenya isaanii eegalan ammas naannaa sanarraatii isaan fageessa. Hafuurri kun hafuura joorsaa ankaraatitti joori homaa hin hojjetin tasgabbooftee bakka jireenya keetii akka hin teenye jedhamanii namarratti kan hojjetaman jechaadha. Hafuurri kun hafuura joorsaa yookiin immoo ankaraatitti kan jedhamu namni akka tankaraatatu namni akka jooru namni akka jireenya isaa guutuu homaa tokko otoo hin qabatin biyyaa biyyatti godinaa godinatti magaalaa magaalaatti joora haafu kan taasisanii jedhama. Inni biraan arfaffaa irratti immoo hafuurumti kun namni kun yeroo bakka ga'e sana bakka deeme sanarraati dammaquu otoo hin beekin biyya isaa gadhiisa, otoo hin beekin qabeenya isaa gadhiisee ba'a, otoo hin beekin waan qabu gurguree deema, otoo hin beekin waan amma raawwatu kana biyyaa biyyatti qabeenya gurguruudhaan maatii dhiisuudhaan maatii isaa dhiisuudhaan deema. Namni kun yeroo gara lapheetti deebi'ee waa xiqqoo yaadachuu eegalu daangaa ce'ee laga ce'ee biyya ba'ee kiiloomeetira hedduu deemuudhaan deemsa isaa irratti baay'ee mufachuu fi abdii kutuu eegalaa jedha. Arfaffaa irratti daangaa ce'ee biyya deemee kiiloomeetira hedduu deemuu isaatiin bara baay'ee jooruu isaatiin bara baay'ee dhama'uu isaatiin abdii kutuu eegalaa jedha. Inni shanaffaan jireenya isaa jalqabaa maaliif qe'ee isaa jalqabaa maaliif maatii isaa jalqabaa maaliif illee dhiisee yookiin immoo gad dhiisee akka ba'e illee hin beeku. Gammoojjiidhaa gammoojjiitti baddaadhaa baddaatti magaalaadhaa magaalaatti gandaa gandatti biyyaa biyyatti biyya kukkutee deddeemuudhaan jireenya baay'ee ta'e jireenya baay'ee gadadoo ta'e naannaa sana keessattis jiraachaa ture sana yaadachuudhaan ofitti gadduudhaan qabeenya koo sana jireenya koo sana fakkaatu gadhiisee tan ba'e jedhe maaliif jedhee of wallaaluudhaan hanga gaafachuutti ni qaqqabaa jedha. Erga hundumtuu harkaa badee erga umuriinsaa jireenyi isaa qabeenyi isaa hundu badee fashalaa'een booda namni kun taa'ee ofitti gadduu eegalaa jedha. Dhugumatti obboloonni keenya biyya Arabaa waggaa baay'ee jooran waggaa baay'ee hojjetan takka Itoophiyaa dhufu takka Arabatti deebi'u takka Itoophiyaa dhufu takka Arabatti deebi'u takka hojii eegalu takka dhiisanii deemu akkas ta'an jireenyi isaanii jireenya joorummaa ta'e baay'oolii isaanii jiru. Kana qofaa miti abbooliin keenyas rakkoo kana kee jiran baay'ooliin isaanii ni jiru. Hafuura akkasii Waaqayyoon nurraati haa ifatu. Karaa biraa immoo biyya isaa ka'umsa isaa dagachuudhaan biyya isaa sana dagachuurraan kan ka'e naannaa biyya isaatti illee deebi'uu dadhabuudhaan fageenya irraa kan ka'e fageenya inni deeme biyya inni deeme sun eessa akka ba'e gara kam akka dhaqe illee dagachuudhaan otoo jooruu otoo dhama'uu otoo dhiphatu dhumarratti balaa hin taaneetiin yookiin balaa harka namaa yookiin bishaaniin yookiin funyoon yookiin marziidhaan yookiin konkolaataadhaan balaa tasaa wayitiin akka ba'eetti bakka awwaalsa isaallee otoo hin beekamiin hafaa jedha. Kun hafuurri kun hafuura ankaraatitti yookiin immoo joorsi yookiin immoo dhamaasisi haa dhama'u haa jooru jedhamee hafuura digimtii hafuura xinqolaatiin namarratti hojjetamedha jedha. Hafuurri kun hafuura joorsaa, hafuurri kun hafuura dhamaasisaadha. Inni itti aanu qaama namaa keessatti hafuurota qaama namaa keessatti galanii hojii garaagaraa hojjetan. Hafuurota qaama namaa keessa taa'an qaama namaa gaafa jedhamu maal namaarra taa'u kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Namoota tokko keessatti jireenya isaanii sammuu isaanii keessa yookiin immoo sammuu isaanii keessa laphee isaanii keessa
taa'uudhaan kanarraa kan ka'e tasuma namni otoo isaanii waamiin waachuu, namni otoo isaanii waamiin waan namni isaan waame isaanitti fakkaachuu, na waamtee jedhee namoota gaafachuu. Yeroo kana namoota isaan waame yookiin immoo namoota isaan dhaggeeffatu waamicha alaa dhagaa yookiin immoo alaa waan waamaman isaanitti fakkaataa jedha. Isaanitti fakkaata. Namoonni waan isaan waaman alaa waan waamama itti fakkaata. Egaa hafuuronni qaama namaa keessatti eessa namaa qabu kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Jalqaba irratti ija namaa, arraba namaa, gurra namaa, qaamota miira harka namaa, luka namaa, laphee namaa, garaacha namaa, kaalee namaa ni qabu. Ija qabuun waan gaarii akka hin laalle, kadhannaa akka hin goone, harka qabuun akka hin hojjenne, luka qabuun ba'ee akka hin galle, laphee qabuun akka hin yaadne, sammuu qabuun akkatti hin yaadne, akkatti hin hojjenne, luka qabuun jilba qabuun akka hin sochoone. Kana kanarra taa'uudhaan mana yaalaa gaafa deemnu maqaa garaa garaatu kennama. Garaacha jedhu, kaalee jedhu, sammuu jedhu, dugda jedhu maqaa garaa garaa kaasuudhaan biyyi lafaa, doktoroonni biyya lafaa ittiin ni waamuu jedha. Hafuurri kamiyyuu, dhibeen kamiyyuu hafuura malee dhibee miti. Doktoroonni biyya lafaa kana beekuu hin danda'an. Namni kun namni ija isaa dhukkubsatu hafuurri seexanaa qabe laabiraatoorii argamuu hin danda'u. Laabiraatoorii yookiin immoo sakattaatuun guddaan fannoo fi tsabala Kiristoos maqaa Waaqayyoo, maqaa qulqullootaa, maqaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maaramiiti. Nama seexan irra jirtu mana yaalaa too geessitaniiti yeroodhaaf itti fursiisuu danda'u. Mata bowwoodha yoo ta'e kiniinii mata bowwoo, dugda yoo ta'e kiniinii dugdaa, garaadha yoo ta'e kiniinii garaa laachuufi danda'u. Yoom akka ta'e, maal akka ta'e, eessa akka qabe, maaliif akka qabe garuu wanti isaan beekan tokkollee hin jiru. Maaliif? Hafuurri kun dhokataa waan ta'eedhaaf. Hafuurota qaama namaa keessatti jiran kana beekuun barbaachisaadha. Dhibeewwan garaa garaa namarratti mallattoo agarsiisuu danda'u. Yeroo kadhannaa amummachuu, yeroo kadhannaa dadhabuu, kadhannaadhaaf gaafa kaan lafaa ka'uu dadhabuu, maqaa Waaqayyoo gaafa dha'uu barbaadan nama mugsiisu, mana Waaqayyoo deemuuf gaafa ka'u sababa baay'isu, mallattoolee hin taane fidu, dhibee hin taane fidu, waan biraa fakkeesse dugda fakkeesse teessisu, dhibee biraa fakkeessu akka inni hin soomne. Kanaaf kan kana fakkaatan hafuuronni hamaan hojii isaan hojjetan jedha. Inni itti aanu barumsi guddaan hafuura jaalalaa yookiin immoo mastafaaqir kan jennudha. Afaan Amaariffaatiin mastafaaqir jedha. የፍቅር መንፈስ በፍቅር ላይ የሚሰራ በግዳጅ አንድን ሰው ጎትቶ ማስገባት እንዲችል አፉር መስተፋቅሪ ኩን ነሞተ ባየ ረኮ ሐማፍ ገደዶ ሐማፍ ኢሳን ሳጥሊራ መስተፋቅሪ ጀቹን ነማ ኑንጃለኔ ቶክ አከ ኑጃለቱፍ አፉር ሐማቲን irratti hojjechiisu afura sheekii yookiin xunqolaati irratti hojjechiisudha. Nama nuuf hin taane tokko akka nuuf ta'u gochuudha. Nama fedha keenya hin qabne akka fedha keenya godhatu gochuudha. Walii gala jaalala Kiristoos gidduutti hin argamne sana dirqamaatiin fedha sanaa malee fedha ishii malee walitti fidu. Kun karaa saala lamman dhiiraanis dhalaanis hojjetama. Dubartiin tokko dhiira tokko feete gaa'ilaaf barbaadde yoo inni ishee fedhuu baate gara mana xonqaayii deemuudhaan gara mana xonqaayii dhaquudhaan dirqama dhiirri ishee dide kun akka ishee tole jedhuuf dhiirri immoo dubartiin isa didde tokko tole akka jettuudhaaf gara mana xonqaayii deemuudhaan kan inni hojjechiisu. Yeroodhaaf
waan isa jaalatte yeroodhaaf waan ishii jaalate itti fakkaatu malee dhumni isaa garuu rakkoo cimaa, qorumsa cimaa, kisaaraa cimaa fidee dhufa. Maaliif yoo jettan jaalala Kiristoos gidduutti argame waan hin taanedha. Jaalala Waaqayyo barbaade waan taanedha. Fedha irratti jaalala hundoofne waan ta'edha. Rakkoonsaa daa'imti dhaltu daa'ima akkamii taati? Jireenyi isaanii jireenya akkamii ta'a? Gaafa jedhu laaluun ni danda'a. Namoota baay'ee irratti gifiin kun rakkoon kun hojjetamee jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:24 gubbaa irratti akkas jedha. Gadi fageenya hojii seexanaa jedha. Gadi fageenya hojii seexanaa. Hojiin fageenyaa seexanaa gadi fagoodha. Ija foonitiin qorannee sakattaanee bira ga'uu hin dandeenyu. Hafuurri mastafaaqirii kun, hafuurri jaalalaa kun sammuu namaa, laphee namaa keessa galee yaaduudhaan, boochisuudhaan, muksisuudhaan, dhiphisiisuudhaan, hawwisiisuun, yaachisuudhaan yaada baay'isuu laphee namaa keessatti uuma. Namoonni hafuurri akkasii kun irratti hojjetan nama barbaadanii, namatti hin dubbatanii, hin dhibamu, hin dhiphatu, ni boo'u, qofaa isaanii filatu, gara mana amantaas namootas arguu hin barbaadan, akka isaan yaadaan badan, akka isaan jaalalaatiin kufan yeroodhaan itti fakkeessuu fi itti mul'isuu danda'a. Inni biraan dhiira hojjete sana dubartii barbaada, dubartittii fakkeessee itti agarsiisu. Dhiira irratti hojjetame yoo ta'e dubartittii fakkeessee itti mul'isuudha. Dubartitti hojjetame yoo ta'e dhiira fakkeessee itti mul'isuudha. Hojii akkasii hirriba dhowwuudhaan, boqonnaa haala mijataa dhowwuudhaan dhuma irratti hafuurri kun mataa isaa gaggeessuudhaan fudhatee qaama seexanaa sana waliin kan walitti fidu waraansa daabiloos, duula daabiloos irratti kan eegalsiisudha jedha. Namoonni baay'een hafuura mastafaaqirii kanaatiin hojii seexanaati jedhanii hin tilmaaman. Jaalalaa jedhu malee. Bakka intalli abaluu ilma obbo abaluu jaalatte, hin jaalatte. Maal ta'a tole yoo jetteefi, maal ta'a inni tole yoo jedheef intalli abaluu ilma obbo abaluu jaalatte. Hafuurri kun hafuura seexanaa akka ta'e, hafuurri kun hafuura hin taane akka ta'e namoonni baay'een hin beekan. Namoonni baay'ees hin tilmaaman jechaadha. Amantii isaaniitiin kan itti kennan yookiin immoo tilmaamni itti laatan baay'ee gadi fagoodha. Dandeettiin isaaniis barumsa isaanii irraatiin qo'achuu yookiin immoo sakatta'uu irraatii, dadhabbina irraatiin kan ka'e ogummaa kana bira ga'uu fi beekuu hin danda'ani jedha. Dhugaan isaa garuu hafuura mastafaaqir seexanaatiin, jaalalaaf, iccitii gadi fagootiin baay'ee walxaxaa ta'e hojii seexanaatiin hojjetamedha jedha hafuurri kun. Egaa hafuurri mastafaaqir karaan ittiin galu, tooftaan ittiin gara nama tokkotti seenuu danda'u garaagarummaa haa qabaatu iyyuu malee miidhaansaa garuu wal fakkaataadha. Hafuuronni kun, hafuurri mastafaaqiriin tooftaan ittiin galu, tooftaan ittiin eegalu nama qabu garaagaraa haa ta'u malee hojiinsaa garuu nama hin feene tokko dirqamaan qabnee akka nama butii butuu jechaadha. Dubartii tokko fedha ishii malee butanii galu. Kun jarri kunis yaadni isaanii, adeemsi isaanii akkasidha jedha. Inni biraan haalli ittiin guddina hafuura kanaa qabeenya beekumsa kan fakkaate haala uumamaa, haala hojii isaa kan ittiin baratan qabeenya hedduu hammaaratanii hafuura mooraa kanaatiin yeroo fayyadaman baay'ee isaaniitu jira. Hafuura kanaatiin gargaaramanii qabeenya hedduu, jireenya hedduu kan ittiin kuufatan baay'ee jira. Garuu kanatti guurte eenyuuf ta'aa jedha. Hin sassaabna malee, walitti guurra malee nyaachuu hin dandeenyu. Inni biraan hafuurri mastafaaqirii kun kan inni fidee dhufu dubartii dirqama akka nu jaalattu, akka nutti heerumtu goone kanarratti hafuurri qabeenyaas irratti hojjetamaa jedha. Hafuurri kun karaa biraa ishee hidhee kaa'aa, qabeenyas
nuu fidaa jechaadha. Yeroo baay'ee hafuurri kun kan ergamu. Hafuurri kun yeroo baay'ee namoonni itti ergamu, hafuurri mastafaaqirii jennu kun namoota inni itti ergamu baay'ee mimmiidhagoo kan ta'an, bifni isaanii qajeelaa kan ta'e, baay'ee miidhagina kan qaban, baay'ee kan nama hawwatan, qaamni isaanii, haalli dhaabbii isaanii miidhagaa kan ta'e, qaamota dinqisiisoo kan qaban, simboo waaqayyootiin kan miidhagan, qabeenyaatiin, qarshiidhaan, barumsaatiin, dandeettiidhaan, aangoodhaan kan ciman yookiin immoo kan jabaatanidha jedha. Warra gurguddaa ta'an namoota hafuurri kun yeroo baay'ee bifaa fi karaa ittiin gara warra kaanitti immoo ergamu yoo ta'u, irra caala garuu karaan barame hojii hafuura mastafaaqirii kanaatiin karaa gurguddoo lamaatiin, kallattii gurguddoo lamaatiin irratti xiyyeeffataa jedha. Hafuuronni kun karaan isaan ittiin ergaman kallattii gurguddoo lamaatiin irratti kan xiyyeeffatedha jedha. Isaanis hafuurri mastafaaqirii kun gaa'ilaa fi walitti dhufeenya gidduu irratti, akkuma kana qarshii fi qabeenya irratti kan wal qabatan. Irran deebi'a, jaalalaa fi gaa'ila gidduu, qarshii fi qabeenya gidduutti kan wal qabatan haalli hojii isaanii jedha. Nyaata ijoollee qabatee buchulloota yookiin immoo sarootatti darbachuun hin danda'amu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 15:26 irratti nyaata ijoolleetiif laatamu buchulloota yookiin immoo sarootaaf kennamuun hin danda'amu jedha. Buchulloota kan jedhaman isaan kanadha. Warra hojii hafuura matatii yookiin hafuura xinqolaa yookiin immoo hafuura maajikii warra hojjetan kan. Maqaan isaa gaa'ila. Gaa'illi eebbifamaadha. Sireen sunis qulqulluudhaa jedhe qulqullichi Phaawulos. Siree qulqulluu ta'e kana, gaa'ila eebbifamaa kana ta'e isaan garuu hafuura matatiitiin, xinqolaatiin, hafuura maajikiitiin gaa'ila eebbifamaa kana ta'e balleessu. Gaa'ila eebbifamaa ta'e kana harfeessu jechaadha. Warra akkasii Waaqayyoon laphee isaaniif haa kennu. Keenya kan hin taane dirqamaan fudhachuu fedhuun cubbuudha. Fedha malee waan namaa fudhachuun, sammuu namaa hatuun, laphee namaa hatuun, jaalala fakkeessinee, nama maraachinee, laphee fuunee, qalbii fuunee gara keenyatti fiduun Waaqayyo hin jaalatu. Hafuurri kun hafuura mastafaaqirii jedhama. Mastafaaqir የሚያፋቅር kan wal jaalachiisu, kan walitti harkisu, kan walitti hidhu, lapheen tokko irratti hundaa'ee akka jiraatu, ishiin of taatee too hin ta'in isa taatee akka jiraatu, akkuma fedhe, akkuma marii makiina, akkuma maarshii jijjiire, akka barbaade godhe, akka barbaade taasise, akka safaara jiraattuuf hidhee kotteessee kaa'ee. Namoonni baay'een kanaatiin gatii isaanii argatan. Oolee bula malee dhugaan dhokatamee, dhugaan awwaalamee taa'uu hin danda'u. Yaada akkasii keessa warri jiran, warri siriit irratti hojjetame, hidhamtanii, kiyyeeffamtanii, karoora dhabdanii, yeroo keessan dhabdanii, qabeenya keessan dhabdanii jiraattan Waaqayyoon isin haa hiiku. Dhugumatti kun hidhamuudha. Hidhaa kanarraati Waaqayyo isin haa hiiku. Hafuura mastafaaqirii, hafuura jaalalaan gala, hafuura raatessee kan isin fudhate kana Waaqayyoon isinirraati haa hiiku. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Mastafaaqiriin jaalalaaf fedha keenya malee fedha isaatiin nama tokkotti akka deemu, laphee keenya, sammuu keenya hatuudhaan kan namarratti hojjetamudha. Torbeetti dhufu yeroo muraasa keessatti kan walitti ilaallu hafuura mastafaaqirii jaalalaa fi walitti dhufeenya gidduu fi gaa'ila gidduutti. Hafuura mastafaaqirii walitti dhufeenya gaa'ilaa fi jaalala gidduutti jedha. Akkamitti yeroonni kun sila isin himeera.
nyaata qulqulluu buchulloota sarootaaf hin kennamu akkuma jedhame kana mastafaaqariin jaalalaa fi gaa'ela gidduutti hojiisaa yookiin immoo bu'aasaa kan jedhu kutaa 17ffaa ganama qabamuu waliitiin ni ilaalla. Haasa'aa kan jirru haasaa miti macaafa qulqulluudha. Waa'ee hafuura hamaati. Karaa ittiin hafuura hamaa hinjifannudha. Waaqayyo hunduma keessan hafuura hamaa kan isin qoru kan isin dogongorsiisu isin irraatii haa qabu. Waaqayyoon isin faanaa ta'u guddaa galatooma.